keenyallee arqima shashaa keenyallee nurraa fudhatanii nu mannassaniiru. Dhuguma ammoo barhaatti nyaanna jennee hamma gaafa duunuti hin joollota teenya barhaatti dheeskis daljeessa horii keenya. Komanti ko tuna raju fiyan. Inshallah bakkan abad dengan Rabbi sihat abu. Arasi puno nang kabdu firang kabdu dani saadi demi afur ilmu ilmu sadaka anggu dette jet akka wangu ya to ko sumuni wayna ken te bela na baste ilmu gi bela baste bu ya to ko mane halana jesse te yesu wara asra surre wa tarate uddu kullu asra tae sadaka kada tumajara narrasin aril mo ki ya karat si gube asra ben sadaka karat de ufata na fe karat de live mama senti mail mali siti o link on fite tabatti oso nama brate oso nama famous way de sheki kesi dane rabata ni dubbacha jirtan garo ana ya frada bungu wonni sinna mangolin juru nama ganda ki yawa media kana rakamne ilmona desi sadaka yettani najala arrazu benkun inshallah warutti kido akka ilman kiya kana jala hirir to ani mo abdi kabayjun imana dana buste kana de ammodu diga boy sigadem inshallah yo kana boda ilmo ki yar gidan anu sare de jun ani ko kale bu abu wa ena olinda was dan gammachun kiya gammachu kesan jede dan sari de me pul ilman kiya olin azra ta maleju akabanan ke ilmo kiya na jala arab sufi miti sigale ilmo kiya si chala akan jala sona dan dami garaki yetti de fadde hinjibbutu de sigale obi ke di mana madami ke di kesa nyate ude garaki ko fatte dalaga ke fitte ufte na arab sitan ma Oromo! Oromo! Oromo ko Oromon salale akkuma sin argaa jirtan videoodhaan akka horiitti ciibsamee qalamaa waan jiruuf Oromoon Oromoof haa dirmatu lammiin lammiif haa dirmatu
adaraa keessan obboloonni lafa jirtanii sooshaal miidiyaa isaa ta'u sagalee waliif ta'uun uummata kana balaa kana jalaa habaraaru. Uummanni Salaalee sa'aatii ammaa kana humnoota finxaaleeyyiitiin dararaa hamaan irra gahaa jira. Uummanni Oromoo hundi keenya bakka jirru saba kanaaf habirman. Uummanni keenya uummanni Oromoo uummata Salaalee irraa miidhaan irra gahaa jiru kuni uummanni Oromoo bakka jiru alaa fi keessaa mirmachuufii qaba. Artistoonni, aktivistoonni Oromoo, beektonni, hayyoonni Oromoo hundumtuu hawaasi Oromoo biyya garaa garaa jirtan uummata Salaaleetiif hadirman. Uummanni Salaalee akka horiitti ciibsamee qalamaa jira. Wanti Salaalee irra ga'e kun bor iddoo hundumaa, naannoo hundumaa, godina hundumaa akka inni qaqqabu beeka. Kanaaf mootummaanis ta'e miti mootummaan kamiyyuu uummata kanaaf dirmannaa gochuu qaba. Kun siyaasa osoo hin taane mirga dhala namaa uumamaan kennameef waan ta'eef mirgi dhala namaa uumamaan kenname saba kanaaf haa kabaju. Uummata Salaaleef sagalee haa taanu.